Irreecha nan deemaa, irreecha hin deemu. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetti. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu akka isin ga'anis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Wanti har'a aadaa keenya keessattis ta'e jireenya keenya keessatti wanti sagalee waaqayyoo faallisuu barbaadu, wanti bakka waaqayyo nu duraa fudhachuu barbaadu sun waaqa tolfamaa nurratti ta'aa jira. Irreecha ni deemtaa? Eeyyee nan deema. Ni irreeffattaa? Lakki hin irreeffadhu. Maaliif deemta ree? Achi hiiqee dhaabbadhee Oromoo miiliyoonaan walitti yaa'ii ilaaluufan deema. Bara Minilikii eegalee saba duguuggaa irratti yaalamaa ture kana haala ajaa'ibsiisaan dhumuu oolee jiraate kana ilaaluuf saba hammuma ajjeesan dachaan baay'atee lafa dhaalaa deemu kana ilaaluuf saba hammuma gad qaban mataa ol qabatee hammuma jibban dagaaguu hammuma dhiiban bal'atu kana ilaaluufan deema. Maaliif immoo hin irreeffattu? Maaliif jechuun gaariidha. Deebiin koos ani aadaan koo eenyummaan koo bakka waaqayyo na duraa fudhachaa jira taanaan Kiristoosiin lallabuu dhiisee aadaa koo eenyummaa koo lallaba taanaan aadaan koo eenyummaan koo waaqa tolfamaa irratti ta'aa jechuudha. Because wanti bakka waaqayyo sirraa fudhachuu barbaadu waaqa sirratti ta'aa jechuudha. Yeroo irreechi ga'u hunda waggaa waggaan gaaffiin ittiin wal falminu irreechi amantii moo aadaadha kan jedhudha. Jalqaba irratti aadaa fi amantaan fuula lamaan saantima tokko akka ta'an hayyoonni sooshooloojii haalaan beeku. Kun amantii qofaa sun immoo aadaa qofa jedhanii daangaa gidduu isaanii kaa'uun ni ulfaata. Asirratti waaqeffannaa fi irreechi adda adda jechuudha. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta, waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Waaqeffannaa jechuun waaqa galata si galchee jedhee waaqa galata galchachuu deema. Gara irreechaatti gaafa deebinu ammoo irreechi qaama amantaa waaqeffannaa ta'uun isaa beekamaadha. Maaliif tokko irreechi ayyaana galateeffannaadha. Bacaqii gannaa dabarsee birraa nuuf barsiisuu isaaf waaqa gurraacha galateeffannaa jedhama. Lama galateeffataa fi galateeffatamaan jiraannaan hariiroon ni jira. Sun amantaadha jechuudha. Eenyutu galateeffata? Uummata amantaa san hordofu. Eenyutu galateeffamaa? Waaqa gurraacha. Sababni ani hin irreeffanneef as jira egaa. Ani Oromoodha, Kiristiyaanas. Amantaan ani hordofuu qajeeltoowwan mataa isaa qaba. Barsiisawwan yookaan doktiriinii inni qabu keessaa tokko waa'ee waaqayyooti. Waaqni ani itti amanu waaqa tokkichaa eenyummaawwan adda addaa sadii qabudha. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa fi Waaqa Hafuura Qulqulluudha. As keessatti Waaqa Ilmaa kan jedhame Yesuus Kiristoos yoo ta'u, Gooftaan Yesuus karaa ittiin gara Waaqayyo Abbaa dhaqnu isa tokkichadha. Yesuus Kiristoos Waaqa irraa ergamee bifa namaa uffatee dhalachuun dhiiga isaa nuuf dhangalaasee bakka keenya du'uun jireenya nuuf kenne. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraan ittiin fayyuun nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne. Hojii ergamootaa 4:12. Kanaafuu karaan ittiin jireenya bara baraa argannu tokkichi ilma waaqayyoo isa ta'e Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qofa akka ta'een amana. Maaliifan amana? Dhugaa isaatu naaf gale. Amantaa waaqeffannaa keessatti waaqni gurraachi ilma hin qabu. Jireenya bara baraa argachuufis kallattiin kaa'ame hin jiru. Maaliif amantaan waaqeffannaa amma ani beekutti jireenya du'a boodatti hin amanu? Jiraachuu seexanaa illee hin fudhatu. Gabaabaadhumatti waaqni gurraachi waaqayyoo isaaniitti amanu irraa guutummaan guututti addadha. Ani immoo akka amantaan hordofuutti galateeffachuuf waaqessuu kanan qabu waaqan itti amanu isa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsinaaf kenne, isa jireenya bara baraa naaf laate, isa du'a keessaa jireenyatti akkasumas dukkana limixii keessaa ifa isa ajaa'ibsiisaatti na ceesise qofaadha. Isaan ala kan jiran waaqoliin hunduu waaqa olii tolfamoo jedhamu. Akkan hin waaqeffannee fi hin galateeffanne amantaa kootu na dhorka. Waaqayyoolii kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabaatin. Seera ba'uu 23. Kanaafuu uummata irraa dhaladhee fi baay'ee jaaladhu miiliyoonaan walitti qabamee argee gammaduuf nan deema. Achi hiiqee dhaabbadheen gammada. Sirna achitti ta'u kamittuu hin hirmaadhu. Laga siin bu'uu wantoota achitti raawwataman otoo hin taane sabicha barbaachan deema. Kanuma egaa kana qofaadha. Otoo haasofnu irreecha deemuuf qophooftaniittu haa deemnu ka.
akka armaan gadiitti isiniif kan dhiyeessinu ani irreecha irratti hin hirmaadhu jechuudhaan wandimmaa geenyu hundi isaa biree barreeffamanii barreessisiniif dhiyeessina. Ergamootni gooftaa Yesuus hundumti isaanii wangeela Kiristoosiif jedhanii addunyaa irratti faffaca'anii wangeela lallabanii wangeelaaf jiraatanii wangeelaaf aarsaa ta'anii darban. Ibroota boqonnaa 11:36-37tti. Maaliif akkamitti yoo jettee jaalala Kiristoostu galeef dhugaa wangeelaa hubatan isa har'aa osoo hin taane isa boorii argan, isa ammaa osoo hin taane gatii bara baraa sana argan. Nutis dhugaa guddaa wangeelaa kana hubannee isaaf jiraachuutu nurra jira. Wanti kamuu bakka Waaqayyoof qabdu akka sirraa hin fudhanne of eeggadhu. Wanti bakka Waaqayyoo sirraa fudhachuu barbaadu waaqa tolfamaa sirratti ta'a. Waaqni tolfamaan immoo abaarsatti si geessa. Seerabuu 21-6. Abaarsi immoo du'atti si geessa. Kanaafuu irraa of eeggadhu. Aadaa fi afaan keetiin wangeela Kiristoos kana lallabi malee shaakalaa fi ilaalcha namoota duukaa hin adeemin. Baay'ina duukaa osoo hin taane dhugaa duukaa yookaan faana adeemi. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Dhugaan immoo Kiristoos, dhugaan isa malee immoo hin jiru. Yohaannis 14:6. Gooftaa lamaaf bitamuun eenyuuf iyyuu hin danda'amu akka jedhee gooftaan Iyyasuus Maatiyos 6:24 irratti ati adda baafadhu abbaan fedhe kan fedhe haa filatu ati garuu akkuma Iyyaasuun jedhe Waaqayyoon filadhu. Iyyaasuu 24:15. Isa qofaa waaqessi, isa qofaaf sagadii, isa qofaaf barabaraan galanni haa ta'u. Roomaa 11:36. Ani saba kiyyaa kan keessaa dhaladhee fi keessatti guddadhe nan jaalladha. Waan jaalladhuufis saba kiyyatti karaa dhugaa kan jireenya barabaraa ittiin hima. Maaliif yoo jettee kennaan guddaan ati saba jaallattuu fi nama jaallattuuf himti Kiristoosidha. Fira kiyyaa kan wangeelatti amantu sagaleen Waaqayyoo akkasiin jedha. Warri namoota baay'ee gara qajeelinaatti deebisanis akka urjootaa yeroo hundumaaf barabaraan calaqqisuuf jiru. Akkuma jedhu sagaleen Waaqayyoo Daani'el 12:3 barabaraan booru akka urjootaa akka calaqqisnuuf har'a cimnee haa hojjennu. Guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos itti dhufu san kunoo ani dafee nan dhufaa gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatiitti namaaf kennuus fidee nan dhufaa jedha Maatiyos 22:12. Kanaafuu akka ergamootaa Phaawulos fa'aa Xiimotewos 2:4-7-8tti booru gonfoo ulfinaa nuuf qophaa'ee akka fudhannuuf har'a wangeelaaf haa jiraannu. Wangeela ayyaanaa isa nuuf haa baay'isu. Ameen. Nama haaraa Kiristoositti namanneef immoo ergaa ani qabu. Fira kiyyaa akkuma argaa jirru guyyaa guyyaadhaan lubbuun nama baay'ee karaa garaagaraatiin darbaa jira. Namni nagaan manaa bahee karaatti hafaa jira. Addunyaan kun oduu gaarii hin qabdu. Addunyaan gara dhumaatti fiigaa jirti. Oduun gaariin sagaleen misiraachoo immoo siif galaa jira. Oduun gaariin sagaleen misiraachoo immoo siif jira. Waaqayyo si jaallataa waan si jaallatuufis ilma isaa gooftaa Yesuusiin siif ergeera. Sagaleen Waaqayyoos akkas siin jedha. Waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaas isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootiin waan akkasitti hin faradamnetti dhumni kee immoo badii akka hin taanetti ammoo murteeffadhu. Yesuus Kiristoos gooftaaf fayyisaa lubbuu kee taasifadhu. Boori iftaan hin jedhin daqiiqaa muraasa booddee waan taatu yoo hin beektu. Guyyaan fayyinaa har'a keessaas amma waan jedhuuf sagaleen Waaqayyoo 2 Qorontos 6:2 ammuma murteeffadhu gara Waaqayyootti dhiyaadhu. Gooftaa Yesuus jireenya kee irratti gooftaa taasifadhu. Waan si jaalladhuuf kana sitti himee jira xumureera. Ati kan gochuu qabdu akka disaayipilii Kiristoositti ani eenyu lallabuu qabaadha. Eenyummaa kee akka lallabu. Because Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa tajaajiltoonni kan hin goone gooftaa Yesuus kan hin goone Yihuudummaa isaanii hin lallabne Kiristoos hin lallabanisa. Bartoonni hundumti isaanii Kiristoosiif wangeela Kiristoosiif jedhanii Yerusaalemii alatti kaan fannifamee kaan waraanamee kaan zayitii keessa buufamee kaan immoo magaaziidhaan baqaqfamee kaan abiddaan gubatee du'e wangeelaaf Kiristoosiif jedhanii eenyummaa isaaniif miti. Maqaa Oromootiin yoo lolte fagoo hin geessu. Maqaa Waaqayyootiin yoo lolte maqaa Waaqayyootiin yoo hojjette garuu immoo bara baraan immoo ulfina guddaarra dhaabata. Sagalee Waaqayyoo kan jedhu kan warri dhaloota gara qajeelinaatti deebisan isaan bara baraan hin ibsuudha. Kan gochuu qabnu isa kana. Aadaa keenya keessatti wanti jiru wanta qulqulluu hin taane tokko yoo argina akka sagalee Waaqayyootti kun sirriidha kun sirrii miti dhaloonni sagalee Waaqayyoo dubbisee adda baafachuu qaba. Paartikularli immoo fakkeenyaaf ammoo waa'ee irreechaa kaasteetta. Waa'ee irreechaatiin wal qabatee irreechi siyaasadha warri jedhan jiru. Irreechi amantiidha warri jedhan jiru. Irreechi walitti qabamu hawaasaatii kan jedhan jiru. Akkamitti diffaayin gooteetti ati deemtee paartisipeet kan raggootu. Amma achirratti viyuu garagaraatu jiru. Ilaalcha garagaraatu jiru. Konfiyuuzinii garagaraatu jiru. Riisarchii tokko ilaalaan ture. Waan ifa ta'e hin argattu.
siyaasadha jedhee kan deemu jira. Walitti qabamee yaada siyaasa isaa yookaan immoo ejjennoo isaa ibsachuu kan barbaadu jira. Lakki walitti qabama uummata Oromooti yeroo galateeffannaati yookaan immoo thanksgiving dha jedhu baay'een isaanii immoo. Thanksgiving kana keessa immoo hafuurri ritual practicing garaagaraa wanti amantaadhaan wal qabatu jira. Bishaan dhaqxee bishaan sana ofitti facaastee waan ati jettu jira. Amma uummanni Oromoo akka walii galaatti keessattuu gara uummata waaqeffataa kana yoo deemne amantaa waaqeffataa warra hordofan baay'ee uummata Oromoo saba keenya keessaa general revelation itti amanu. Yookaan immoo afaan theologiitiin general revelation and specific revelation waan jedhamu jira. Waaqayyo karaa lamaan of ibse. Tokkoffaan general revelation jechuun of ibsuu walii galaa kan jennu kuni mul'ata walii galaa kan jennu kuni isa karaa uumamaatiin lafa kana yoo argitu, gaarreen yoo argitu, laggeen yoo argitu, horii bineensa yoo argitu, waaw hojii harka waaqayyo. Kana hundumaa waaqayyotu uumeedha. Waaqa gurraacha garaa garbaa jedhee galatamedha. Kanaafuu kun general revelationidha. Amma Oromoon karaa sanaan warri waaqeffataa karaa sanaan waaqayyoon hin beeku. Garummoo sagalee waaqayyoo specific revelation kan jedhu jira. There is no salvation without specific revelation. Specific revelation karaa sagalee waaqayyoo scripture